Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Waan hundumaan duras maqaan Waaqayyo Waaqa boolii keenyaa, maqaan Waaqayyo Waaqa jiraataa bara baraa kan sodaatameef kan galateeffamee nuuf haa ta'u. Waa'ee kanaa beektu laata? Waa'ee kanaa beektu laata kan jennu waa'ee haadha keenyaa, waa'ee dubaroo maaramee ilaalchisee waan tokko tokko waliin hubannoodhaaf barannaa. Waaqayyo nu haa gargaaru, Waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Egaa akkuma Waaqayyo abbaa keenya Addaamiidhaaf waadaa seene waggaa 5,500 booda dhala keerraa dhufee dhaladheen si fayyisaa jedhe. Haaluma kanaan gooftaan keenya Yesus Kiristoos gaafa yeroon isaa ga'u sanyii Daawit keessaa dhufee dhalatee nu fayyisu jaallateera. Tole, meeqa akka hidda toora lakkoomsa dhala namootaatti akaakayyuun gooftaa Yesus Kiristoos eenyu jedhamaa beektu laata? Akkoon isaa hoo? Asirraa kaanee waliin baranna. Akka toora hidda dhaloota namootaatti gaafa lakkoofnu akaakayyuun gooftaa Yesus Kiristoos Iyyaaqeem jedhama. Akkoon isaa immoo Haannaa jedhamti. Mee seenaa kanarraatii kaasnee kan ilaallu bara 16 dhaloota Kiristoos fuuldura adoolessa 30 bara 16 dhaloota Kiristoos fuuldura Haannaadhaaf Iyyaaqeemiin dhala dhabanii turanii mul'ata addaa tokko argan. Beektu laata? Mul'ata isaan argan kunis mucaa godhattu kan jedhu ture. Haaluma kanaan torban tokkodhaaf subaa'ee galanii Waaqayyoon kadhatan. Naasee gaafa torbaa yookaan hagayya 7 bara 16 misiraachoo ergama Waaqayyoo dhaga'uudhaan gaafa ol bira ciisan giiftiin keenya maaramiin gara Haannaa keessatti hafte. Kanaaf ni ulfoofte Haannaan jechaadha. Beektu laata? Caamsaa 1 bara 15 tulluu Libaanos irratti Haannaan giiftii keenya maaramii deesse. Caamsaa 1 bara 15. Bara 15 inni jennu kun barri du'aa, barri cubbuu inni Addaamitti murtaa'ame sun gubbaa irraa hirrachaa dhufee 15 irra gaafa ga'u jechaadha. Tullicha irratti guyyaa 7 gammachuudhaan turan. Guyyaa 7 booda mucaa argatan kada fudhatanii manatti galan. Beektu laata? Mana abbaa isheetiif haadha isheetti waggaa 3 teessee guddatte. Waggaa 3 booda wareegnee godhanne wareega nyaachuun nurra hin jiraatu. Akkuma wareegneetti mana Waaqayyootti galchina jedhanii muddee 3 bara 12 gara mana qulqullummaatti geessan. Beektu laata? Mana qulqullummaa kana keessa olumaa galagaa waggaa 12 turte. Amma gaa umuriin ishee waggaa 15 gaafa ta'u mana qulqullummaa nu jalaa xureessite waan ta'eef mana qulqullummaa kana keessaa ba'uu qabdii jedhani. Haaluma kanaan mana qulqullummaa keessaatii baatee Yoosefitti akka kennamtu ta'e. Mana Yoosef keessattuu jirtuu bitootessa 29 barri Addaamiidhaaf murame sun gaafa duwwaa ta'u gaafa sanbata guddaa ganama sa'aatii 3tti ergamaan Waaqayyoo qulqulluu Gabreeliin sagalee misiraachoo dhageessise. Wangeela Luqaas boqonnaa 1:26 irraa kaasee kan jiru sanaa jechaadha. Inni yoomennaa ittiin bitootessa 29 bara araaraa galuudhaaf duwwaa yeroo ta'u. Gaafuma sana sagaleen abbaa bira ture sun akka jecha keenaaf haa ta'u fudhadheera gaafa jettu gadameessa giiftii keenya maaramii keessatti sagaleen sun murtaa'ee foon namaa uffatee dhalachuudhaaf ta'ee jechaadha. Egaa gooftaan keenya Yesus Kiristoos kan nama raajuu muddee 29 bara araaraa tokko Beetelehem yookaan Efreetaa iddoo jedhamutti maaram durbarraa dhalate. Beektu laata? Amma gaa barri araaraa inni tokko jedhee lakkaa'amuu jalqabe kun asirraa jalqabame jechaadha. Egaa haaluma kanaan giiftiin keenya maaramiin gooftaa keenya achitti deesse. Deessee utuu hin turin battaluma sana baattee Gibxitti immoo godaante.
baattee Gibsitti godaanti. Yeroon godaansaa kun waggaa 3 yookaan ji'a 42 yookaan guyyaa 1260 guyyaatti gaafa lakkaa'amu beektu laata. Egaa olumaa gala Giiftii Maaramiin mana abbaa isheetii waggaa 3, mana qulqullummaa keessa waggaa 12, mana adaadaa ishee Elsaabeet daawwachuudhaaf ji'a 3, gooftaa faana ammoo waggaa 33 ji'a 3, edda gooftaan du'a mo'ee ka'ee booda ammoo waggaa 15 mana Yohaannis abbaa wangeelaa jaalallee gooftaa sagaaficha tulluu Qaraaniyoo jalatti argamee imaan harkaa fuudhee teesse. Ida'amni kanaa waggaa 64 jechaadha. Beektu laata. Waggaa 64 ishee bara 49 xirri gaafa 21 boqotte. Reeffi ishee ji'a 6dhaaf Ayihudoonni miqqanyoonni miidhaa akka irraan hin geenyeef gooftaan ol fuudhee muka jireenyaa jala samii gennata keessa kaa'e. Beektu laata. Barattoonni naasii tokko subaa eegalanii gaafa yaa Waaq nutti mul'isi jedhanii gaafa kadhatan naasii 14 bara 49 fidee laateef. Reeffa o'aa godhee gaafa laatuuf fudhatanii awwaallatan. Beektu laata. Gaafa isheen reeffi ishee ol fudhatame kan arge Yohaannis abbaa wangeelaati. Naasii gaafa 16 gooftaan du'a keessaa kaasee akka isheen mirga isaatti ol baatu taasise. Gaafa isheen ol baatu immoo kan arge Toomaas abbaa wangeelaati. Beektu laata. Egaa waa'ee ol baatee mirga Waaqa akka isheen dhaabattu raajiin baay'ee raajameera. Laman sinii caqasa. Faarsaa 44 yookaan 45 lakkoofsa 9. Mootittiin wayyaa warqeedhaan kuulameffattee mirga mootichaa dhaabbattee jirti jedhe. Raajii raajameedha. Har'a mirga gooftaa dhaabattee jirti jechuun araarsummaadhaaf dhaabattee jirti jechuudha. Beektu laata. Dhaabachuu jechuun hiika gurguddaa 6 qaba. Akka hima wangeelaatti waan ta'eef sana keessaa tokko araarsummaadhaaf dhaabachuudha. Inni itti faarsaa 131 yookaan 132 lakkoofsa 7. Atis yaa Waaqayyoo bidiruu kakuu kee wajjin gara iddoo aara galfannaa keetti ol ka'i jedha. Ofii keetii du'a mootii akka kaatee isheen du'a mootii akka isheen kaatu taasisi jechuu isaati. Beektu laata. Kan biraa boodatti fufnaa galanni Waaqayyoof haa ta'u.